Hordoftoota keenyaa kabajamoo akkam nagaa jirtu nagaan rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jechaa aanolee global miidiyaa irraa oduu gaggabaaboo guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu irraa kan isinitti himu Antolchaa Huseenii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa kenna. Hiriirri mormii mootummaa Dr. Abiyyiin durfamu irratti barattoota yuunivarsiitiitiin gaggeeffame. Fincila guyyaa kaleessaa yuunivarsiitii Jimmaa, Haromaayaa fi Mattuutti eegalee har'ammoo gara yuunivarsiitii Ambootti babal'atee jiraachuun barame. Hiriirri Ambootti gaggeeffamaa oolee bittinneessuuf hidhattoonni mootummaa mooraa seenanii barattoota uleedhaan reebaa akka oolanis beekame. Dhaadannoolee dhageessifaman keessaa muraasni hidhaan dararamni kaleessaa nurraa haa dhaabbatu, dhimmi Finfinnee dhimma afaanii gaafii Oromoo waggoota hedduu deebii hin argatiin ture, hatattamaan deebii kennamuu qaba, lubbuun ilmaan keenyaaf mootummaan itti gaafatamuu qaba, Komaandoo Poostiin Oromiyaa irraa ka'uu qaba, hidhaan nurraa dhaabbachuu qaba kan jedhudha. Daawwattoota hordoftoota keenyaa hiriira mormii barattoota yuunivarsiitii Jimmaatiin gaggeeffame akka itti aanutti isiniif dhiyeessinaa hordofaa. Humni addaa uummata Oromootiif wabii ta'uu qaba. Mootummaan siyaasa mataa isaatiin humna waraanaa biyya Oromiyaarraa gujiirraa kaasuu qaba. Nuti barnoota ni barbaanna. Nuti barnoonni haaloo keenya garuu sammuu nagaa barachuu hin dandeenye ajjeesummaa muree jecha sirna gadaa dhiibaa ilma abbaa gadaa ofiin jechuun haa ga'u poolisiin Oromiyaa kora bittinneessaan uummata keessaniif wabii ta'a uummata keessaniif gaachana ta'a kun sagalee qeerroo Oromooti. Isin dhiiga keenya isin obbolaa keenya kan dhumaa jiru haadha keessani kan dhumaa jiru abbaa keessani kan gudeedamaa jiru obboleettii keessani kan summii dhumaa jiru obboleessa keessani. Kanaaf uummata keessaniif gaachana ta'a imaanaan nyaatina ilbuun nyaatina kuni waadaadha qeerroon Oromoo sin abdata qawween sin harka jiru kan Oromooti qawwee kanaan daangaa Oromoo tiksaa malee qeerroo Oromoo ni sodaachisina. Nuti suusii hiriiraa hin qabnu garuu osoo abbaan keenya du'u osoo haati keenya duutu osoo obbolaan keenya hidhamu sammuu nagaadhaan barachuu hin dandeenye. Weerara Awwaannisaa to'achuuf xayyaaronni lama ramadamuun gabaafame. Weerara Awwaannisaa godinaalee Harargee fi naannoo Amaaraa keessatti ka'e to'achuuf dhaabbanni ittisa weerara Awwaannisaa gammoojjii Baha Afrikaa xayyaarota lama kan bobbaase ta'uu fi xiyyaaronni kunniin naannoo Amaaraa magaalaa Kombolchaa fi magaalaa Dirree Dawaa irraa ka'uun naannawa weerarichi itti bal'atetti keemikaala biifuuf ta'uu ekspertiin odeeffannoo fi ragaa olaanaa dhaabbatichaa obbo Fallagaa Eliyaas ibse. Obbo Fallagaa Eliyaas naannoo Amaaraa iddoowwan weerarri Awwaannisaatti mul'ate dawaa biifuuf haalli teessuma lafaa rakkisaa ta'uus ibsee weerarri Awwaannisaa dhiheenya biyyattii iddoo garagaraatti mudate miidhaa cimaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon ni addeessa. Godina Jimmaatti kan dhalatte qacaleen sanyii Abbaa Jifaar gootittiin Shanan Gibee Na'imaa Tijaanii qormaata kutaa 12ffaatiin rikoordii biyyoolessaa cabsite. Na'imaan hojii boonsaa hojjetuun maatii ishee fi Oromoo boodsite. Mee waa'ee Na'imaa barreeffama gaazexeessaa Bariisaan dhiyeesse isiniif dubbisaa qalbiin dhageeffadhaa qalbeeffadhaa. barattuu Na'imaa Tijaanii abbaa biyyaa jedhamti. Godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda Ximbaa Calleetti bara 1992 agayya 28 maatii ishee barsiisota lamaan obbo Tijaanii abbaa biyyaa fi
harmeeshee adde Makiyaa Muhammad irraa dhalatte. Barattuun tun bara 1999 kutaa tokkoffaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Dustaatti kan jalqabde yoo ta'u, mana barumsaa kanatti kutaa tokko hanga afuraffaa tokkoffaa bahuun barattuu cimtuu ta'uu ishee mirkaneessite. Maatiiwwan ishee barattuun kun barattuu cimtuu iddoo guddaa ga'uu dandeessu ta'uu ishee hubachuun hanga xumuraatti kitaabota adda addaa bituu fi mana keessattis qo'achiisuun deeggaruu eegalan. Barattuun kunis kennaa uumamaa qabduun deeggarsa maatiiwwan isheetti fayyadamtee qabxii olaanaa galmeessisaa imala ishee itti fufte. Barattuun Na'imaa kutaa 8ffaa afreejii 79.9 fiduun mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi giddugaleessa sadarkaa lammaffaa Geeraa irraa akka waliigalaatti tokkoffaa baatee gara kutaa 9ffaatti dabarte. Na'imaan ammas akkuma barame mana barumsa sadarkaa lammaffaa Geeraa fi gamtaatti kutaa 9ffaa irraa gara kutaa 10ffaatti qabxii waliigala 97.95 fiddee dabarte. Qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaatiin qabxii 3.71 fiduun milkaa'ina ishee itti fufsiisuu eegalte. Bara 2011 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kan fudhatte yommuu ta'u, qormaata kanaanis qabxii 638 fiddee riikardii dubartoota waggaa 3 dura qabame cabsitee akka guutuu biyyaa fi Oromiyaatti tokkoffaa baatee maatii fi naannoo isheetis boonsite. Biiroon Barnoota Oromiyaa sagantaa fulbaana 12 bara 2012 qopheesseen warqii giraama 21 fi qarshii 5,000 fi laaptooppii kan badhaase yommuu ta'u, carraa barnoota biyya alaas Kooriyaa Kibbaatti argatte. Na'imaan yeroo baay'ee boqonnaa ishee mana keessatti harmee ishee gargaaruun akka dabarsituu fi sanaan ala garuu yeroo baay'ee akka qo'attu akkasumas hanga guyyaa barnoota ishee biyya keessaa xumurtutti bilbilaas ta'ee miidiyaalee hawaasaa gongumaa fayyadamtee kan hin beekne ta'uu himte. Kunis yeroo qabdu hunda qalbii guutuun karooraan qo'achuu irratti waan xiyyeeffatteef qabxii kana galmeessisuu akka dandeette dubbatti. Barattoonni naannichaa fi biyyattii hundi muuxannoo isii kanarraa barachuun fakkeenyummaa hordofanii cimuu qabuun dhaamsa keenya jechuun odeeffannoo kana nu biraan ga'ee Miftaa Awwal wajjin dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Geerarraati. Weerara lafa seeraan alaa ittisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu bulchiinsi magaalaa Finfinnee beeksise. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gamaggamni raawwii hojii kurmaana jalqabaa taa'amaa ture xumurameera. Xumura gamagamichaa irratti kan argaman itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkaalaa Uumaa kurmaana jalqabaa keessatti hanqina hojii mul'atan galtee godhachuun yeroo itti aanutti xiyyeeffannoon ni hojjetamas jedhaniiru. Gamaagama taasifameen kurmaana jalqabaa kanatti hojiileen bu'uuraalee misoomaa barnoota diriirsuu irratti hojjetame akka ciminaatti ilaalameera. Weerara lafa seeraan alaa magaalatti bal'inaan dabalaa jiru ittisuuf bulchiinsi magaalichaa xiyyeeffannoo addaa kan hojjetu ta'uu Injiinar Takkaalaa Uumaan ibsanii jiru. Keessattuu weerara handhuura magaalaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuun furmaata yeroo gabaabaa barbaadas jedhaniiru. Bulchiinsi magaalichaa magaalaa Finfinnee bifa haaraan ijaaruuf xiyyeeffannoo addaa kennee ni hojjetas jedhameera. Godina Baalee magaalaa Roobeetti mariiraan araaraa abbootii gadaa, abbootii amantaa fi manguddoota Baaleetiin guyyaa 2 dura jalqabee milkiin xumurame. Akka aadaa Oromootti duudhaa fi safuusaa eeggatee gammachuun kan xumurame araarri kun tumaalee garaagaraa abbootii gadaa, hayyootaa fi manguddootaan tumaman 17 qaba. Hayyootaa fi manguddoonni sirna kanarratti argaman tokkummaa Oromoo diiguuf daba nyaabni hojjetaa jiru beekee irrattis dammaquu akka qaban ergaa dabarsan. Lubbuu namaa badee fi miidhaa qabeenya irra gahee qulqullaa'ee deebii kan argatus ta'uun himan. Kan tumaalee darbee kanarraa tarkaanfatee akka seera sirna gadaatti adabbii kan argatus ta'uu dubbatan. Oromoon akka aadaa isaa ganamaatti deebi'ee taatee galtu kamuu seeraa fi heera sirna gadaatiin akka fixatuu fi osoo rakkoon tokkos hin uumamne dura akkaataa ittiin nageenyaa fi tokkummaa isaa eeggachuu qabu hojiirra oolus kallattiin taa'eera. Dr. Warqinaa Gabayyoo barreessaa olaanaa mootummaa misooma baha Afrikaa IGAD ta'uun muudaman. Dr. Warqinaa Gabayyoo bakka barreessaa olaanaa IGAD duraanii Ambaasaadar Injiinar Mahbuub Muallim gaggeessitoota ambaasadaroota IGAD fi Jibuutitti Ambaasadar Itoophiyaa Ambaasadar Abdulaziz Muhammad argamanitti hojii eegalaniiru. Dr. Warqinaan ministeera dhimma alaa Jibuutii Muhammad Ali Yusuf waliin dhimmoota garaagaraa irrattis mari'ataniiru. Dr. Warqinaa Gabayyoo kanaan dura ministeera dhimma alaa Itoophiyaa fi ministeera geejjibaa dabalatee hojii mootummaa ol aanoo adda addaa irratti hoggansaan hojjetaa turuun isaaniis ni yaadatama. Argannoo holqa haaraa Naasi'ol.
holqi naasi'ol godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo ganda tokkummaa bilisummaatti argama. Bakki seenaa qabeessi kun magaalaa guddittii biyyoolessaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 555, magaalaa godina Harargee bahaa irraa kiiloomeetira 193, aanaa Jajaa irraa kiiloomeetira 30 akkasumas bakka ganda tokkummaa bilisummaa irraa immoo kiiloomeetira 5 fagaateet argama. Qorannoo Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa gaggeesseen holqa haaraa maqaa ogeessa qorataa holqa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin holqa Naasi'ol jedhamuun moggaafame. Maqaan Naasi'ol jedhamu kan irraa moggaafame jecha Naasii fi ol jedhu irraa akka moggaafames himama. Naasii jechuun hiikkaan isaa maqaa qorataa holqa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Naasir jedhamu irraa kan dhufe yoo ta'u, ol jechuun immoo hiikkaan isaa gubbaa jechuudha. Holqi kun balbala seensa xiqqoo irraa hanga guddootti balbala 59 qabaachuu isaa ragaan suuraa wajjin mirkanaa'ee jira. Haa ta'u malee qorannaan holqa kanaa waan hin xumuraminiif jecha qorannoo marsaa lammaffaa holqichaa kan itti fufu ta'us jedhameera. Keessi holqa kanaa akka qorannoo amma ibsutti kiiloomeetira 1 fagaateet argama. Lafa irraa ol ka'iinsa holqa kanaa seentimeetira 30 hanga meetira 38 ol fagaateet mul'ata. Bal'inni keessa holqa kanaa seentimeetira 60 hanga meetira 100 qaba. Haalli qilleensa oksijiinii holqa kanaa keessa jiru 19.6 waan ta'eef haala qilleensaatiin miidhaan lubbuu namaa irra gahus hin jirus jedhame. Akka qorattoonni holqa biyya keenyaa fi biyya alaa mirkaneessanitti holqi Naasi'ol kun yoo haalli mijaawaan jiraate kan akka daandii bonaa gannaa, bishaan dhugaatii, ibsaa, geejjibaa, iddoo ciisichaa fi nyaataa fakkeenyaaf akka hoteelaa fi kanneen kana fakkaatan yoo jiraate holqa bosonaa fi bineensota bosonaa kan akka gadamsaa, borofaa fi shimbirroota gosa adda addaa daawwachuuf turistoota baay'ee harkisuu danda'as jedhameera. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa oduun guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaa bor sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.